Guyyaatu si miidhagse. Maqaa kee si waamuun aarsaa guddaa fi gatii hedduu warra si waamuu barbaadan kaffalchiiseera. Ati garuu warra si waamaniif afaanii fi aadaa isaanii osoo dhageessuu waggaa hedduu callistee dhaggeeffatte. Waggaa hedduu qofa osoo hin taanes jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif gurra hin qabu jettee turte. Waamicha manguddoo fi beektotaa dhagahuun diduu qofa osoo hin taane sagalee isaanii akka kininii mataa boo liqimsuun callisuu eegalte. Hojii kee keessaa immoo wanti nama dhibu warra si waamu diddeeti warra si hin beekneef owwaatta. Gaafa guyyaan ga'u garuu dhaloota qubee jalaa diduu hin dandeenye. Dhiiga qeerroo fi qarree 5,000 oliif garuu har'ayyuu deebii hin kennine. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu kabajamtootaaf qaaliiwwan hordoftoota wabii kentuuf qophii koo har'aan waa'ee irreecha Finfinnee fi akkasumas wantootan guyyaa sana taajjaben isiniif qoodaa na waliin tura. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyya, yuutuubii koo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun akka na cinaa dhaabbattan gamanumaan isin gaafadha. Uummata guddaa ba'a Afrikaa kan ta'e uummata Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabu ayyaanni irreechaa erga handhuura irraa dhiibametti deebi'ee waggaa 3 gaheera. Finfinneen jaarraa tokkoo fi walakkaaf balbala tokko iyyuu banuu diddes sagalee qeerroof qarree dhageessee waggaa 3 dura karra ishee 5 banatteetti. Oromoonni kallattii 4 dhufan gara handhuura isaaniitti kallattii 5 ol seenaniiru. Finfinneen ilillii hora Finfinnee, Dololloo Buddeenaa, Gooda Doobbii fi kanneen biroo goggoogsitee asfaaltii biqilchites guyyaa sana hojii isheetti qaana'uun ishee hin hafne. Ililliin dachee ishee irraa badanii yookaan manca'anis guyyaa sanaaf kan karra ishee sananiin simatamnan miidhagdeetti. Anas ta'e namoonni biroo Finfinnee akkas bareeddu arguuf meeqan keenyatu hawwaa ture. Akkasumas osoo hawwuus kanneen lubbuun darbaniif deebiisaa isinumaafan dhiisa. Wantoota guyyaa sanaa keessaa galata uumaa koof kennuu deeme itti dabalees Oromoo ta'uu koof dachaa akkaan isa galateeffadhu na dirqisiisan keessaa isa ijoodha. Safuu yaa Waaqa uummata kana akka cirracha Abbayyaa akka urjii samii irraa baay'istee uumtee jedhees nan galateeffadhe. Waan nama ajaa'ibu keessaa immoo uummata kitilaan lakkaa'amu kana hunda keessatti ayyaana akkasii kabajuun mata duree galateeffannaa ta'ee natti mul'ata. Finfinneen afaan alagaan hudhamtes mareeyoo jecha jedhuun hafuura baafatte. Dachee ishee qofa osoo hin taanes gamoon isheen biqilchites alaabaa abbaa gadaan faayamani. Dacheen safuu wallaaltee eebbisaa addunyaa ofirra harkifte. Dacheen safuu wallaaltee dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhugdes guyyaa sana ni qurxamte. Foolii jaalalaa fi wal danda'uu, wal kabajuu fi waan qaban waliif qooduun dadammaqxe. Dacheen fincaanii fi balfa biraan foolii jijjiirratte. Habaaboo birraa fi marga jiidhaan urgoofte. Keessumaa immoo uffanni uummanni ayyaana sana kabajuuf uffatani yookaan qeerroof qarreen ittiin faayaman dhala namaa haa turuutii seexanni iyyuu osoo uffatte ni miidhagdi ture. Ayyaanni irreechaa daangaawwan amantii, sabaa, sablammootaa, afaanii fi kanneen biroo bakka itti iddoon arganne ture. Guyyaa sana nama rakkisa jedhamee wanti yaadamu yoo jiraate nama waliin deemte waliin adda baanaan bakka irraa dhuftanitti hanga deebitanitti wal arguun hin yaadamu. Kunis kan ta'e baay'ina uummata bakka sanatti argamu irraa kan ka'edha. Dhabdes kan hin gaddine, qabaattees kan hin qusanne gaafa irreechaati. Fira kee waliin deemtee fira kee olitti kan si kunuunsuu fi si kabaju, si jaallatu kan argattus achumatti. Kan loles, kan lolames, kan haaloo qabates, kan onnee dhiifamaa dhabes
guyyaa sana onnee dhiifamaan ni guutama. Bokkuuf siinqee qabatanii marga jiidhaa fi habaaboon faayamanii mareeyoo hooyaa mareeyoo jechaa dabaree isaanii qabatanii wayita gara malkaatti imalan arguu caalaas wanti gammachuu namaaf qoodu hin jiru. Uumaa galateeffachuun maal akka ta'e warra irreechaa ijaan taaneen ilaalanis guyyaa sana ni baratu. Dhugumaanis ayyaana guddaa addunyaa kanaa irratti argamtee hirmaachuun ayyaantummaa akka qabdu fi ayyaan qabeessa akka taatetti of fudhatta. Keessumaa waggaa 5 darban kanatti, waggaa 5 biyya kana keessa darbanitti gatii hedduu kan kaffalanii fi walabummaa alaabaa biyya kanaaf jecha, alaabaa Oromiyaaf jecha kan lubbuu isaaniif lafee isaanii dabarsanii kennan qeerroof qarreen uffataa fi aadaa isaaniin faayamanii wayita adeeman arguun hedduu nama gammachiisa. Gama biraan immoo wanta waggaa 5 kanan dura harka isaanii mataa isaanii duratti qabanii balaaleffachaa turan walakkaan deebi'ee fi kanneen hafaniif immoo kan balaaleffatanis kan waaqa isaanii itti kadhatanis bakkuma sanatti argamu. Keessumaa wanti bakka sanatti adda taasisu inni kaabaa dhufe isa kibbaaf, inni kibbaa dhufes isa kaabaaf, inni bahaa dhufe isa dhihaaf, inni dhihaa dhufes isa kaabaaf sagalee tokkoon ni balaaleffatu ture. Boo'icha bakka tokkoos kan guutuu Oromiyaa godhanii fudhachuun isaanii immoo fira isaaniifis ta'e diina isaanii bakka sanatti argamuuf hibboo deebii hin qabne ta'ee mul'ata. Gammachuu fi gaddi isaanii bakka sanatti walumaani. Gaaffiin isaaniis akkasuma. Walumaa galatti Finfinneen lolaanis ta'e tolaan aadaa fi afaan isheetti deebi'uuf ammayyuu waa baay'eetu ishee hafa. Kabajamtoota, jaallatamtootaa fi qaaliiwwan hordoftoota wabii kentuuf kan baranaa, kan bara giree nu haa taasisu. Akkasumas warreen yuutuubii kiyyaaf maatii hin taane sabiskiraayib gochuun akka maatii taatan kabajaan isin gaafadha. Hamaan isin hin argiin, gaariin isin hin darbiin. Hanga qophii biraatiin wal arginutti nagaan naa tura. Baay'ee baay'ee qopheessee kan isin waliin ture ani Wabii Olqabaati. Galatoomaa.